maaliif biyya kana keessatti aarsaa kafaluu qabnu kafallee seeralummaa balleessinee warra guyyaadhaan biyya gurgurate biyya balleessinee karaa nagaatiin waltaanee duratti tarkaanfannu hundaa dhiibnee jennaan kuni cuftuu namaaf ta'uu didee jechuudha. Biyya keenya irratti akka mataa ol qabannee deemne illee ta'aa jirra jechuudha. Isin Finfinnee biyya ormaati jettan kana ani biyya ormaatiin jedhu biyya keenya irratti adamfamaa jirra. Biyya keenya irratti hayyoonni keenyaan arrafamaa jiran, beektonni keenyaan gadi bu'aa jiran, gootonni duratti nu tarkaanfachiisan, kana mileen isaa rukutamaa jiru naannoo keenya irratti jechuudha. Yoo duratti tarkaanfanna ta'e ammallee wanni abbaa barbaanne illee soomnee wal sossobnuuf illee hin jiraatu, hin jirus. Namallee sobuun hin barbaachisu jechuudha. Abbumti barbaade ani baala adaraadha ani maalidha. Hin jiru waan akkasii amma booda jechuudha. Biyya keenya irratti yoo du'uu nu barbaachise hayyoota keenya waliin gootota keenya waliin kaleessallee nuti duruu warruma dhumaa qubee jedhamtu tana duratti tarkaanfachiisaa as geenye malee warra nama shilachaa yookaan orma gabbaraa Oromoon jaarraa tokko wadhakkaa kana guyyaa tokko nama gabbaree hin beeku. Nama gabbariin asinillee hin karatina. Yoo tintaafte biyya kana keessatti nutti dhaamanii haa jiraatan abbaan barbaadan jechuudha. Warra nutti dhaamanii jiraatan barbaanna malee warra isaanitti dhaamnu barbaannu jechuudha. Yoomillee immoo nu saba kamuun jibbinu. Eenyuma waliin Oromoon jiraachaa jirras jechuudha. Kanaafuu isan baay'isu akkasumatti fudhadhaa kan biraa achumatti dhimma afaan Oromoo afaan federaalaa haa ta'uu jedhamu tokko hin haasa'amaa ittiin nu sossobu nutti fakkaata malee waan sirriitti illee ilaalamaa jiru nutti fakkaata. Afaan Oromoo kun afaan federaalaa yoo ta'e Oromoo kanatu sila waan addaa fidamu har'as yoo ta'e kin Oromoon abbuma biyyaati haguma kanaa jechuudha. Maaliif afaan federaalaa nuun ta'u afaan Oromoo tokko isa lammata faayidaa addaa magaalaa Finfinneetirraa kan jedhamu sanii nuti dura silaa keenya jechaa jirra ergumaachuu kutanii haa kutanii faayiduun addaa jedhamu sun maalidha inni Finfinneerraa argannu nuti balfaa isaanii yoo ta'e hangatan Oromiyaa irratti lafa yoo ta'e uummanni keenyaan buqqa'u keenya achumattuu kan ibsatu kurraati achumattuu hannugu haroo faayiduumti nuti Finfinneerraa argachaa jirru maalidha keessaa dhiibbamuu yoo ta'e bu'aasa keessaa dhiibbamaa jira uummanni keenya rakkina adda addaatiif saaxilamaa jira jechuudha. Isallee akkatti hubattan nutti himtu kan biraay waa'ee dhaabbilee siyaasatan kaasuu barbaade. Anan kaasummoo uummata Oromoof qeerroodhaaf odoon ta'an hooggantoota keechan hooggantoota sadarkaa godina haga sadarkuma barbaade irraa jiruuf jechuudha. Yoon kana jedhu Oromiyaa keessa paartileen Oromoo fedhan jiraachuu danda'u kan biraallee akkasumatti. Gaafa injifannoo kana itti duunee finnu paartii tokkoo mitaffiti. Har'a paartii tokkoof galaa jira jechuudha dubbiin. Itti dhumnee abaawoodha ODPdha kaafaa'oodha odoon jedhin maqaan tokko Oromoo callaadha jedhamnee qeerroo 6,000 ol lamnee injifannoo kana finne. Har'a garuu shanee kaafaa'oodha abaawoodha asiin nagara galchi achiin naguusi warri jedhanii teessoodhuma keessan gubbaa jiru. Uummanni Oromoo guyyaa tokko amantaadha walitti bu'eettu uummanni Oromoo amantaadha walitti bu'ee hin beeku guyyaa takka. An abboonni nutti manii mitu. Anuu sadarkaa kiyya kanaan waan meeqan arge yoo lafa walii kennan yoo qarshii waliif kennanii mana amantaa walii ijaaran. Har'a kan kana godhu ani garuu carraa kanaan odoo danda'ame warra dadhabdan jettanii aangorraa buustan odoo bakka tura wayii qopheessitaniifi iddoo turtii dhugaan isiniin jedha. Odoo iddoo turtii qabaatan isaan uummanni keenya waliin tuqu jechuudha. Akkatti wajjin bulu beeka uummanni Oromoo abbaa barbaadellee sirna gadaatinis ta'ee amantaanis uma barbaadin nama faayidaa barbaadu warri uummata keenya walitti buusee sheekis ta'ee qeesi abbumti barbaadee jaartis warri shira hidhu isaafuu dafanii furuu caalaa taa'anii ilaalanii haga dhiigni gadi buutte jechuudha. Wamaa sallaatti ka'e kana qaama nageenya eeguun rakkootu qaama asitti wal ga'eechu tana asii oofaa ijaan turree jechaa jira qeerroon bira jiru. Garuu nu dhaga'uu hin dandeenye isin warri rakkoo qabu asii deemaa nuun jedhanii booda uummata keenya fixanii jedhan. Maan rakkootu jira makalaakaa soo ta'e lammaa waliin dabarfannee nu warra lammaan goota keenyaa miti. Eessaa ba'an isaan warri nu jeesan kun maaliif hin qabattan? Nama caluma jedhanii ilaalanii karaa irratti rukutuun maali? Uummata nagaa rukutu achiin deemee kan biraa suuraa gootota keenya gadi gara garsaa achiin immoo deemee
waajjira biraa rukuta kan beeku jechuudha. Uummata walitti buusee keessaa ol kaa namni isa gaafatu hin jiru. Dhaabni tokko maal biyya kana keessa seerri hin jiru. Seerri biyya kanaa qeerroo Oromoo callaa irratti hojjetaayi. Maan hojjetu nama biraati irratti. Waan kanallee akkasitti nu hubattu kan biraa kanan kaasuu barbaadu waa'ee gara aanaa kiyyaattan gabboo jechuudha. Akka aanaa keenyatti anan kaasu keessa hojii dhabdummaa waan jedhu tokkoon kaasa. Aanaa kiyya callaallee yoo ta'u baate akka walii galaatti jechuudha. Yeroo ammaa kana yoo xiqqaate baratee sadarkaa digirii qofaan yoo xiqqaa nama 200 ol aanaa keenya keessaa jiru. An karaarra deemu ammana caatii ol ammana adda addaa waraada addaatirra ol jechuudha. Barateera sadarkaa barachuu qabu kamuu barateera. Yuunivarsiitii mootum gurguddaa biyya kanaa keessaa baratanii ba'anii karaarra yaa'uu jechuudha. Isin waalqoon carraa hojii tuumaa himaataa maal jettanii silaanurraa kaasuu maltan akka keenyatti wanni sun wanna aanaalerra taa'u malle jechuudha. Sadarkaan isaanitti illee haalli isaan ittiin nama keessummeessan illee namoonni iddoo san ta'anillee namoota iddoo san taa'u mal namoota eenyu akka isaanitti dhufu hin beeku. Nama arrabaan nama keessummeessan nama hayyummaadha qabu hin beeku. Hayyummaa warra hin qabne jechuudha akka walii galaati. Maaliif hin laallamne kun qarshiin hin jiru asiin nu baasaa achiin nu garagalchaa erga hin jiraanne cufu yoo xiqqaate waldaan qarshii barbaadu yookaaniif hojiitti seenuuf barbaadu waldaa 100 waan qateenatu itti gaafata. An xumuratee taa'u callaa sanuu an baranaa odoon dabalati. Kana hojjetamaa jirraa hojii dhabdummaa balleessuuf hoo jedhame akkasitti taalamu. Iddoo biraatti carraan hojii hedduu jira. Industiriileen adda addaa jiru. Godina Arsii kana garuu dheekkamsa fakkaata. Industiriin tokko hin jiru. Maaliif akka ta'e hin beeku. Godinni Arsii hayyuu haa dhabu, beekaa haa dhabu, goota haa dhabu, baddaallee jiru simbirallee ciccitanii. Garuu biyya kana keessatti galtee biyya kanaatiif kan ta'u midhaanis haa ta'u barbaade godina kana caalu hin jiru. Hayyuullee akkasuma jechuudha. Garuu tokko isaan jiru. Tokko industirii tokko odoo nuu bantan godina kana gubbaatti kan jedhu sanan qaba. Ittaansee waa'ee ibsaa achii kaasanii turan waan ibsaa silaan dubbannu hin qabnu jenna malee hin qabnaan jennu akkuma jirtu sanuu. Garuu haa jiraatu iyyuu haa baatu isaan tokkoffaa uummanni keenya yoo cidhaqu afaan isaan dubbatanuu hin beeku uummanni keenya. Warra kana odoo jijjiirtanii federaala jechuu dhiistanii naannoodha jenneen immoo maal ta'a waatu badaa. Maaluma ta'a amma dhiyoo kana abbaan qabeenyaa tokko dubbachaa turan dhimmuma kana wal gaanii dubbatan akka qeerrootti keessatti argameen ture. Maaloo akkanatti diinaa bonna jalaa gubate abbaa isaan badee dafiici. Toloo bilee qoxaaree hin zigaanaan jedhanii jedhe. Isinitti nama guddaa nama kabajamaa akkanatti taasa wachi keessa taanii. Tole isinii furraa jechuu caala dafiitii lakkooftuu kee cufadhuu waan jedhu santu jiraa jechuudha. Isallee akkasitti nu laaltu. Kan biraa waa'ee karaa niitoorkii maal waan jedhu kana bishaan rakkoo cimaa qabna akka aanaa keenyatti. Fakkeenyaadhaaf karaa hoo fudhanne karaan asii Qarsaa deemu isbaaltiin isiniif haa kennamuu jedhamee jira gara fuulduraatti. Isbaaltii saniif immoo dura karaan kunuu haaromfamuu malee karaan kun hin haaromfame erga jedhee ji'a 2 darbe. Asuma garagalaa achuma garagalaa asuma garagalaa isa abbootii qabeenyatu fiffiigee akka ta'etti milkeessee jechuudha. Waan kana duubatti deebisuuf immoo kaayyoon isaa akkamii kan jedhu kana warri waa beeku as keessa hoo jiraatu. Nutti himaniin barbaada dhimma isaa jechuudha. Dhimma niitoorkii bishaanitis aanan keenya lafa ol ka'aa qaba. Harkirra caalu bishaaniif niitoorkii waan jedhu kan hin qabu. Oromiyaan nu bari'e jedha nutti dhiyee jechaa jirraa lalle. Nuuf laalaa waan kanallee sirriitti nuuf laallamuu qaba. Kan biraa bulchiinsa gaarii. Bulchiinsa gaarii kana duratti illee xiqqoo tuttuquu yaalee jira. Ila dhaaba kana hin ceesifnaa hoo jedhamu dhaabaa miti dhiisa. Oromoo ceesifna hoo jettan. Uummanni Oromoo hin ce'a akka hin ceene an dhoowwu ammallee irra deebi'ee isinitti hima warra uummata hoogganaa jiru sadarkaa hundattuu. Yoo isaan nu dhoowwan malee yoo isaan ce'uu nu dhoowwan malee akka feenetti ce'e. Hiibboo sitti mammaakoo ati rakkoon
ummata keenyaa kana kun furamuu qaba hoo jedha akkuma sirna kaleessaan beeku karaarraa si qabuudha jechuudha. Kaayyoon isaanii malee rakkoo furuun beekan warra sobu waliin soba xaxuu beeku jechuudha. Kanaafuyyuu rakkoolee karaa hoggansaatiin jiru bulchiinsa gaariidhaan wal qabate haga gadiitti haga dakaatti imaanaa isinitti haa ta'u akka furmaata nuuf laattanii isin